Hordoftoota keenya kun qophii simboo keenyati. Simboo keenya gaa yeroo kaayoo akkasumas immoo OBN sagalee uummataa irraa sa'aatii kana dilbata waaree booda isin biraan geenya haga torbee darbeetti torban hedduudhaaf waa'ee walalooti kan kaasaa turre. Maalummaa walalootirraa haga teeknika walaloo keessa ga'utti jechuudha. Namoonni hedduun nu bilbiluudhaanii galatoomii jechaati turtanii egaa wayisa akka irraa argattanii natti himtaniiti jirtu guddiseen isin galateeffadha. Maarree har'ammoo waa'ee asoosamaati. Keessoo warri asoosama barreessuudhaaf fedhii qabanii fi akkasumas immoo muuxannoo adda addaa qabanii qophii kanarraa waa hubatu jedheen yaada. Waa'ee asoosamaa ce'umsa kana booda walitti deebinaa nu faana turaasanii jenna. Asoosamni maalinni kan jedhurraa kan kaanu jechuudha. Gosa ogbarruuti, barreeffamaadha, akkasumas immoo barreessadha qaba, kalaqadhas saayinsii of danda'e qaba. Gosni barreeffamaa gosni ogbarruu kan jechuudha. Gosa lamas qaba, gabaabaa fi dheeraa jedhama. Asoosama gabaabaa, asoosama dheeraa jedhameeti bakka lamatti addaan ba'a jechuudha. Egaa gara hiika isaatti gaafa dhufnu asoosama yoo jedhamu barreessaan kan hawaasa ilaalee akkaataa ilaalee hubateen immoo deebisee hawaasaaf dhiyeessudha jechuudha. Kana jechuun immoo hawaasarraa waraabama, kalaqatu itti dabalama. Hawaasarraa waraabaman jechuun kun immoo jiruuf jireenya hawaasaatti ilaalaa jechaadha. Egaa amma namni barreessaa ta'e tokko yookaan immoo ani odoon barreessaa ta'e hawaasa beekuun irra jiraata jechuudha. Hawaasa keessa galee sirriitti hubachuun irra jiraata jechuudha. Hawaasni suni maali barbaada, fedhiin isaa maali, maal abjootaa, maal kolfaa kan jedhu beekuun irra jiraata. Jaalalli isaa maali, jibbi isaa maali, fedhiin isaa maali kan jedhu, aadaan isaa hoo maali, dabsuun irra hin jiraatu jechuudha. Akka barreessatti kan hunda beekuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf fakkeenya asoosamaa ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenya asoosamaa gaafa jennu kun asirra ilaaluun ni danda'ama. Kuusaa gadoo, gurraacha abbayyaa, dhaamsa abbaa, hawwii, imimmaan haadha fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Kun akka Oromootti jechuudha. Akka Afrikaattis kaasuun ni danda'ama. The beautiful ones are not yet born. Things fall apart. Kan jedhan akka Afrikaatti warra jiran keessaa muraasadha. Barreessanoo maalinni barreessan eenyu kan jedhu kaasuun ni danda'ama. Namoota dandeettii addaa qabani barreessitoonni namoota dandeettii addaa qabani. Akkuma sira jedhe sani namoota hawaasa isaanii sirriitti hubachuu danda'an, hawaasa keessa seenanii ija addaatiin hawaasa ilaaluu danda'an barreessitoonni. Namoota mooyyuu hawaasa hubachuu danda'ani, namoota moo obsa qabanii jenna jechuudha. Namoota obsa qaban jechuun waan argisan akkaataa argeen seenaa uumee raawwatee isa akkaataa hubateen barreessee nu biraan ga'usan barreessaa jechuun. Kanaaf obsa qabaachuu qabaa jenna. Namoota akkasii kaasuun ni danda'ama. Kun asirratti Gaaddisaa Birruu, Kuusaa Gadoo kan inni barreesserraa ka'uun ni danda'ama. Tokkuma tokko fudhadhaaf barreessitoota Dhaabaa Wayyeessaa, Gurraacha Abbayyaa kan inni barreesse. Isaayyaas Hordofaa Hawwii kitaaba jedhu barreessetii jira. Baaluu Girmaa Oromaay kan jedhu. Chinoo Acheebee akka Afrikaatti Things Fall Apart kan jedhu. Joseph Conrad The Heart of Darkness. Chimamaan Daani Goozii Adiiche lammii warra Naayijeeriyaatti dubartiidha. Isheen kun Ameerikaana jechuudhaan kan barreessite keessaa immoo Afrikaarraa baqachuu irratti kan isheen xiyyeeffachuun barreessite. Ike Armaa The Beautiful Ones Are Not Yet Born lammii warra Gaanaati. Egaa akka sila jechaa ture sanii namichi kuni hawaasa keessa wayita deemaa turetti yookaan immoo daandiirra wayita deemaa turetti konkolaataa irratti yeroo roobaa beautiful jedhaniitu haala kunoo ilaaltan kanaan ispeelingiin isaallee sirrii miti kan barreeffame argeetu inni immoo gara siyaasaatti geessee
haga ammaatti akka Afrikaatti namni akkasii hin dhalanne gara fuulduraatti dhalataa akka jechuudha haala saniin barreesse kanaaf hawaasa hubachuu qaba kan jenneefi jechuudha. Agatha Christie akka Ameerikaatti fudhachuu dandeenya. Murder on the Orient Express jetteeti barreessite. Daniel Steele The Long Road Home jechuudhaan barreessite jechuudha. Maarree kunniin warra barreessanii jechuudha. Hordoftoota keenya egaa isinis immoo tartiiba kanaafi hedduudha. Keessoo akka Raashiyaattis namoota hedduu kaasuun ni danda'ama. Namoonni asoosama barreessuudhaan beekaman jechuudha. Akka Oromootti immoo namoota hedduudha barbaanna wanta ta'eefi maarree dhaloonni ammaa kun keessa'u dhaloonni qubee kana gochuu qabnaan immoo dhaamsa qophii kanaati jechuudha. Ce'umsa kana booda immoo gara gosoota asoosamaatti ce'a nu faana turaan jedha. Hordoftoota keenya egaa kan hordofaa jettan kun qophii simboo keenyatti waa'ee asoosamaati har'a kan kaasaa jirru gosa asoosamaati kaafna jennee egaa asoosama bakka lamatti qoonna asoosama gabaabaa fi asoosama dheeraa jedhamuudhaan bakka lamatti qoodamu. Asoosama gabaabaa jechuun maali kan jedhuuf namoonni hedduun hiikatti kennaniiti jiru. Namoota muraasa kananii fudhadhee qaba. Weelis namni jedhamu asoosamni gabaabaan sa'aatii walakkaa keessatti dubbifamee isa xumuramu hojii kalaqaati jechuudhaan kan inni ibse jechuudha. Gabaabaa ta'uusaa agarsiisuudhaaf haala kanaan kan ibse namni kuni. Edgar Allan Poe namni jedhamu immoo lammii Ameerikaati. Waggoota hedduu dura namichi kun waloodhas walaluus ni barreessa. Asoosama gabaabaa irrattis akkasuma yaada kenneeti jira jechuudha. Barreeffama yeroo gabaabaa keessatti seeneffamuu fi dhiibba fi xiyyeeffannaa baaqee yookaan immoo gabaabaa kan qabudha jechuudhaan kan inni kaase. Asoosama gabaabaa keessatti wanti dhimma itti baanu hundi ergaa waliigalaatiif faayidaa qabu jedhe. Kana jechuun egaa wanni barreeffamu hundiyyuu ergaa waliigalaatiif ergaa booda nuyi irraa eegnu san nutti hima jechuudha. Waanuma hundaaf innee asoosamatti hin daballu jechuudha. Ergaa akkasitti kan inni qabu. Wanni achi keessatti barreeffamu faayidaa qaba. Akkanuma fuunee ittiin daballu akka jechuute jechuudha. Sir Hugh Walpole namni jedhamu immoo asoosama gabaabaa keessatti gocha gabaabatu mul'ata jedhe. Ta'insa fi sochiilee hatattamaa fi dagaagina kan qabudha jedhe. Nama gammachiisaa jedhe. Hatattamaan dhumuun isaa gabaabaa ta'uun isaa nama gammachiisaa jedhe. Yeroo kana asoosama dheeraarraa asoosama gabaabaa filatu jedhama. Namoonni keessoo namoonni asoosama dubbisan asoosama gabaabaa san maaliif yeroon kun yeroo muddamaadha wanta ta'eef namni asoosama dheeraa san taa'ee dubbisuu irratti yeroo qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaafu asoosama gabaabaa san gabaabsee dubbisuudha barbaada jechuudha. Gara finiina yookaan immoo climax kan nama geessudha jedhe. Finiina jechuun wanni tokko lama sadi jedhee raawwate gara dhumaatti ariifachuu suni finiina jennaan yookaan climax jennaan jechuudha. Walitti bu'iinsi isaa ergaan inni dabarsu suni gara boodatti gaafa ariifatu climax yookaan finiina jedhama jechuudha. Dhumarratti bu'aa tokko biraan nama geessisuun kan xumuruudha jedhe. Haala kanaan namni kun kan hiike jechuudha. Galmeewwan jechaa immoo hedduun isaanii maal jedhanii asoosama gabaabaan barreeffama kalaqaa jechoota 10,000 gadi qabu jechuudha kan isaan ibsan. 10,000 gadi. Baay'ee jechoota muraasatti fayyadameetu seenaa dabarsa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kanarraaf jenne kana fakkaata. Torban immoo amaloota asoosamaa ni ilaalla. Akkasumas immoo asoosama baay'ee gabaabduu tokkos immoo finnee raawwannee fakkeenya ishii kan kaafnu ta'a. Bakkuma jirtanitti bashannana gaarii jennaa. Yoo yaada qabaattan immoo lakkoofsa bilbilaa keenyan nu biraan ga'a jennaa.